Of jaalattuun dhuftee jirti. Of jaalattu mee viidiyoodhaan as bahi waan obboleettii teenyaa tana waan irraa beektu obboleettiin teenyaa xiqqisho himannaa dhalleen beektu natti fakkaata. Mee waan jiru nuuf as lafa kaaye. Amza kenya ani video le mbo anille niti di famo wajjin Oromootiya. Obboleettii teenya gaa akkuma isin himattetti walumaan dhagoo jirralleedha. Anilleen kaawwan isii waliin nyaadhee waliin dhugee akka obboleettii narra guddoo akka obboleettii ta dhiiga xiyyaatti namaan isii ilaalu biyya alaa kana waliin jiraanna. Gaafa isaa wal fuudhanillee kan hin quban qabaatin eega isaa wal fuudhan waan hunda keessumaan beeka. Waan isin amma asirratti himattu kana takkaa takkatti waan hin keessa beeku nama isallee dubbisee jiru. Innillee nani beeka. Wanni isin himattee dhugaadha. Himaan kun beekte akka qabdi. Himaa tana nama himachuu beeku jira. Ka himachuu hin beekne jira ilmi namaa kun. Isin nama himachuu beeku miti. Sanitti dubbiin si xiqqisoo laafatte malee dubbiin silaa dubbii guddoodha. Dubbii silaa laaftu laalluu miti. Maallaqa daranaan wanni irraa na qoccee ka gaaritti namiidhe maali mataa siitti taphachuu yeroo siitti taphachuudhaatu hedduun dhagame maallaqni ni dhufaani deema. Ni deebi'a. Gartee? Akkuma isin dhageessanii wanni isin himatte dhibbaa dhibbatti dhugaadha hangaan an keessa beekurraayi nyaadamtee maallaqa akka ajaa'ibaa nyaadamtee. Anillee na bultii qabu isinillee gaafa sanii bultii keessa jirti jaarsaa jaartiin waan walii godhanii jira bultii keessatti si galee. Sammaleedha maallaqni kuni gizee jaarsaa jaartiin biyya takka gizeen jiraatin akkuma isinuu beektan kaa namni kun Ameerikaa jiraatee kun biyya gizee jiraatu jireenyu keenya kun wal dhabaami. Jiruun ilma namaa kun wal dhabaa. Sanirratti dhaabbatee isinis biyyatti galuu hawwii guddaa qabaachuu turte isin si galee. Nama biyyatti mana jaarratee waan akka bizinesaa fa'aa banattee biyya tanarraa hin galaa jettee yeroo dheertuu haasa'uu turte. Saba sanirratti maallaqa sanii imbaastii goonaa mana Addis Ababaatti kaan doollee nuuf hin bitaa jeeti maallaqni qinaan takka akkasitti isa bira ga'e jechuudha kan isin nyaadamte. Kondomniyama jechuun. Kan inni keessa beeku. So kun hundi waan jiru odoo dandeenye isallee fiddanii namni isa dhiyaatu barbaaddanii fiddanii haqa kana gaafattanii fi wanni kun dhugaadha moo dhugaa miti inni sodatee yoo dhugaan ta'inis kaaduu saa kaaduu maaliif guyyaa baru haqa keenya silaa akka beeku rabbii tokkicha mookam. Sani achitti yoo dandee haqa sii deebisee fi namni addaan boollee ni jira. Sanumaan jaamaaliin ja'anii fi buti yaaboo akkasitti haasawwan beeku dhiifama naa godhaala. Anta kuma takkaan irraa isin tuttuqa. Tole galatoome asuma nuu ture. Mee evidensiileen amma silaa wanni kiyya kanaan natti erguu dandeesse yoo jiraate murtii kan inni amma si dubbise kanaan natti erguu dandeesse yoo jiraate irra qabee uummata agarsiisaaniin deema sagalee waraabamtees tajirtu yoo jiraatte. Faraan haasutti muta biraa waan jechuu barbaade gaafii takka kan gaafachuu barbaade obboleessi teenya miskii jedhiiti. Obboleessi keenya yoo as jala jiraate ol galchinee yaada isaa kannachuu ni danda'a. Kuni ifa. Gara biraatiin maal sammuu namni sammuu miidhamaa maallaqa illee dhabee maallaqni uumaa miti maallaqa daranii waa hedduudha ta'a. Haa ta'u immoo yeroo isaa fi isiin kun bultii ijaarratanii gara haadhaa fi abbaa mana ta'utti dhufan haadha manaa biraa yookaan immoo haadha manaa biraa qabaachuu ture yookaan immoo isii tana ofishaal godhatee namni beekee jira akkuma ifa ta'uuf uummataaf. Okay. Gaafiin tun miskiidhaaf dhiyaattee jechuudha. Then karaa shari'aa akka isinis dhala muslimaa innis ilma muslimaati karaa shari'aati wal fuudhamoo mana murtiirraa wanti ragaa akkuma mana murtii shari'aatti waraqaa ragaa waliin qabamoo amma hoo maal waliin jiran kajoo ummataaf silaa ifa ta'e. Yaa sila assalamu alaikum Hamza Agutak anaatu itu dhimma kana kajalo keessa quba qaba miskiinis ni jirti tan hundanaa si deebisee yeroo takka assalamu alaikum jenna jamaa
وعليكم السلام ورحمة الله. فيديو نامي جوت نتركين بيتا أما لا أمزا خين مسكين أجرتي إيجا وني خراوة دورا نمني ورقام واحد أفودا فيرو مساني أنا بيرا جرتي مسكين جرتي خلاص ini sih malah kecil gue terkes nabi rajirti anak ini oleh